Harka fuunee akkam jirtu abdiidha miiltota irraa chaanaalii keenya subscribe gochuun dagatina. Kutaa kana keessatti immoo wanti nuun ilaallu waa'ee daataa taayipiidha. Yeroo pirogiraamii keenya barreessinu keessatti daataa ripirezentii gochuun dirqama nutti ta'a jechuudha. So kanaafiyyuu kana daataa kana ripirezentii gochuudhaaf yookaan koodii keenya keessatti daataa tokko akkamiinitu ripirezentii goona. Fakkeenyaaf daataan tokko lakkoofsa ta'uu danda'a, barreeffama dheeraa ta'uu danda'a, qubee tokkittii ta'uu danda'a, desimaal poointii ta'uu danda'a. Warreen kana haala kamiinitu ripirezentii goona isa jedhuu fi daataa taayipiin furmaatadha jechuudha. Jechuun daataa taayipii garaa garaatu jira. Isaan kanatti fayyadamuudhaan maal goona jechuudha ripirezentii goona jechuudha. Akka fakkeenyaatti jalqaba irratti stringii yookaan immoo walitti hidhamiinsa jechoota walitti hidhamanii jiranii ripirezentii gochuudhaaf maal fayyadamna? Stringii fayyadamna jechuudha. Stringii fayyadamne fakkeenyaaf maqaa yoo jenne abdii yoon jedhee amma maalidha? Kun stringiidha jechuudha. Jechuun abdii dot wayyeessaa yoon jedhe fakkeenyaaf jechuudha. Kuni maalidha amma walitti hidhamiinsa jechootaadha jechuudha. Jechuun wanto fakkeenyaaf kun qofaatti jecha tokko kun qofaatti jecha tokko kun qofaatti jecha tokko haala kanaanidha jechuudha. Kanaafiyyuu stringii keessatti wanti nuun fayyadamnu warreen kanadha jechuudha. Fakkeenyaaf jechoota akkasii kana walitti jechoota dheeraa ta'an fayyadamuudhaaf yeroo hundumaa maal fayyadamna jechuudha? Stringii fayyadamna jechuudha. Kan biraan immoo kaaraakterii tokkitti yookaan immoo qubee tokkitti ripirezentii gochuudhaaf maal fayyadamna? Kaar jenneetitu fayyadamna jechuudha. Akka fakkeenyaatti gireediin yeroo baay'ee qubee tokkotu kennama sababii ta'eef jechuudha. Yoo jenne maalidha? Waanidha jechuudha. Yeroo hundumaa kan stringii kan inni ittiin difaayinii goonu maalidha? Double quotationiidhaanidha jechuudha. Yookaan immoo mallattoo waraabbii dachaa jechuudha. As keessatti garuu mallattoo waraabbii qeenxeedhaan goona jechuudha. Kani maali? Kan kaaraakterii jechuudha. Haala kanaadha jechuudha kan nuun goonu. Waan keessatti dabiliidha, as keessatti garuu maalidha? Singiliidha jechuudha. Kanaafiyyuu fakkeenyaaf akkuma sila jedhee abdii jedhe yoon bakka kaarii jedhu kanatti yoon godhe sirriin dhufaa yoo jenne sirriin dhufu akkuma isin argaa jirtan kana irratti. Kanaafiyyuu maal gochuutu narra jiraata jechuudha. Qubee tokkitti ripirezentii gochuu yoon barbaade maaliin fayyadama? Kaariin fayyadama jechuudha. Inni kan biraa immoo whole number yookaan immoo lakkoofsa deesimaaliin ta'in ripirezentii gochuudhaaf maalidha kan nuun fayyadamnu? Intiijeriidha yookaan immoo intiidha jechuudha. Intii jennee fakkeenyaaf lakkoofsa jennee maal goona jechuudha? Lakkoofsa fakkeenyaaf yeroo barreessinutti haaluma kanaan barreessina jechuudha. Quotationii wanta barbaachisu yookaan immoo mallattoo waraabbii wanta barbaachisu tokko hin qabaatu jechuudha. Haa ta'u malee keessatti vaaliyuu kana yeroo laannuuf keessatti desimaal poointii yoo itti daballe maal ta'a? Rakkina uuma yookaan immoo erroriidha jechuudha. Sababiin isaa maaliif? Whole number'idha kan inni ripirezentii godhu jechuudha. Jechuun lakkoofsota tuqaa hin qabnedha jechuudha. Kana jechuun immoo negeetiiviis dabalachuu ni danda'a jechuudha. Haala kanaanii gochuu ni dandeenya jechuudha. Fakkeenyaaf desimaalii karaa nuti ittiin ripirezentii goonu karaa sadiitu jira jechuudha. Inni tokkoffaan filootiidha. Deebi'ee inni kan biraan maalidha? Dabiliidha jechuudha. Inni itti aanu immoo maalidha? Desimaaliidha jechuudha. Daataa taayipiin kun sadansaan iyyuu maalidha? Kan isaan nu gargaaranii fi desimaal poointii warra qaban yookaan immoo warreen maal ta'anidha? Warreen tuqaa booddee jiran yookaan tuqaa qabanii haala kanaaniisitu ripirezentii goona jechuudha. Fakkeenyaaf dabilii jedhee 12.9 yoon jedhee dabil jedhee lakkoo immoo jechuudha. 12.9 yoon jedhee maalidha? Sirriidha jechuudha. Inni kan biraa immoo maalidha? True and false wantoota eeyyee yookaan lakkii ta'an yookaan dhugaa yookiin soba ta'anii haala kamiinidha kan inni nuun ripirezentii goonu? Buuliyaanii fayyadamuudhaanidha jechuudha. Yookaan immoo buuliyaaniitti fayyadamuudhaanii kan nuun goonu jechuudha. Fakkeenyaaf inni dhiiraa yoo jedhee fakkeenyaaf inni dhiiraa kan jedhu vaaliyuun isaa true yoo ta'e true jenna jechuudha. Kana jechuun namni sun maalidha? Dhiiradha jechuudha. Namni kun immoo dhiira miti taanaa immoo maal jenna jechuudha? False jenna jechuudha. Haala kanaadha jechuudha kan inni nuun godhu. Kanaafiyyuu buuliyaanii fayyadamuudhaan haala kanaanisitu ripirezentii goonaa jechuudha. Kana malee osoo waan hin fayyadamiin jechuudha. Vaariyaabilii osoo hin fayyadamiinis immoo maal gochuu dandeenya? Akkuma kanaan dura ilaalletti waan gubbaarratti fayyadamuu ni dandeenya jechuudha. Right line jennee fakkeenyaaf as gubbaarratti 12 yoon jedhee haala amma dhufeen starting jira. Maaltu display naaf ta'a jechuudha? 12 ishee jettu sana achi keessa jirtutu naaf waan ta'a jechuudha. Kana malees immoo maal gochuu nan danda'a? Achuma keessattis immoo walitti eda'uu nan danda'a jechuudha. Konsoolii kana keessatti walitti eda'uudhaaf amma fakkeenyaaf eda'uu 4 meeqa ta'a yookaan immoo eda'uu 3 akka inni 15 dhufutti gochuudhaaf meeqa ta'a jedhuu fi
meeqa ta'a 15 ta'a jechuudha. Haala kanaanis achi keessatti fayyadamuun ni danda'ama jechuudha gabaabatti. Inni kan biraan immoo amma nambarii warra ta'an as keessatti fayyadamneerra jechuudha. Nambarii warra ta'an as keessatti fayyadamneerra. Kana malees immoo warra inni stringii ta'anii is yookaan immoo this is Milto Tekion jedhee maal laata jechuudha display naaf godha jechuudha. Haala kanaanis stringii wantoota garaagaraa meetidii right line kana keessatti fayyadamuudhaan maal gochuu ni dandeenya, manipuleetii gochuu ni dandeenya jechuudha gabaabaatti. Waa'een variable gabaabaatti kana fakkaata. Kutaa itti aanu wal arginaa. Yaadaaf qe'ee qabdan komentii gubbaa nuuf kaa'uu hin dagatinaa. Chaanaalii keenya subscribe gochuu hin dagatinaa.